Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Chaanaliin kun chaanalii keessan, chaanalii isin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa itti argattanidha. Kanaan dura namoonni baay'een chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan maamila taatanii hordofaa turtaniitu. Ammas odeeffannoo fayyaa wayitaa'aa isin biraan ga'uudhaaf guyyaa tokko illee gara boodaatti hin deebine. Tarii namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Dr. Naafii Argiituun jedhama. Tarii subscribe yoo hin goone ta'e yoo jaallattan qofa mallattoo kanaa gadi tuqaa subscribe godhaa. Egaa inni hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu namoonni baay'eenis waan nu gaafachaa turanii fi dubartiin tokko peeredii ishee argitee guyyaa meeqa booda ulfaa'uu dandeessi kan jedhu gaaffii garaagaraa namoota baay'ee irraa nu gaafatan tureef anis gaaffii kanaaf deebisuudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Fakkeenyaaf namoonni tokko karoora malee ijoollee godhachuu kan hin barbaanne jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf tarii wanti isin karoorfattan jiraachuu danda'a. Kanaaf wanta karoorfattan kanarra immoo yeroo itti ijoollee godhachuu qabna jettanii murteessanis jiraachuu danda'a. Akkasumas sababa garaagaraa irraan kan ka'e sababa fayyaa dubartiirraanis fayyaa dubartiif jechas yeroon itti ulfa hin barbaachifne itti fa'uun jira jechuudha. Kanaaf mee sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu dubartiin tokko peeredii yookiin immoo xurii ishee erga argitee booda guyyaa meeqa booda kan isheen ulfaa'uu dandeessu kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu dubartiin tokko xurii ishee akkuma dhiqatteen ulfaa'uu hin dandeessu. Wantoonni garaagaraa jiru jechuudha. Maaliif hormooniin sammuu keenyarraa gadhiifamuu gara ujummoo ovaarii deemuun hanqaaquun akka qophaa'u godha jechuudha. Kanaaf yeroo itti hanqaaquun qophooftu jira. Akkasumas immoo yeroo itti hanqaaquun qophooftu qofa osoo hin taane hanqaaquun qophoofte sunillee ovaarii keessaa baatee deemuu qabdi jechuudha. Kanaaf yeroo kana wal bira qabnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko yeroo kam yoo wal qunnamtii saalaa gooteedha kan isheen ulfaa'uu dandeessu kan jedhu irratti yaada bal'aa isiniif kenna. Kuni natural method jedhama. Natural method of family planning jenna. Qoricha yookiin lilmee yookiin kondomii osoo hin fayyadamin maloota da'umsa ittiin ittisan keessaa isa tokkodha. Kana qofa osoo hin taane fakkeenyaaf namoota baay'ee biratti yeroo itti ulfaa'uu danda'an beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een dhalan arganne jedhanii yeroo isaatti dhufan jiru. Kanaaf keessumaa fertility period kan jennu yeroo isaan carraa ulfaa'uu qaban sanatti wal qunnamtii saalaa fayyadamuu akka isaan qaban beeksisuuf jechuudha. Kanaaf gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu dubartiin tokko ulfaa'uu ishee baruudhaa fi tokkoffaa peeredii ishee yookiin immoo xuriin ishee yoom akka dhufu sirriitti beekuu qabdi. Guyyaa meeqaan akka dhufu sirriitti beekuu qabdi. Dhiphina garaagaraa irraa of qusachuu qabdi. Maloota lama kan waliin ilaallu natural method kanarratti tokkoffaa irratti standard days method kan jedhamu jira. Dubartiin xurii ishee guyyaa 26 hanga guyyaa 32 gidduutti itti dhufu. Kana jechuun fakkeenyaaf amma dubartii tokkotti xuriin ishee guyyaa 27 itti dhufuu danda'a gaafa guyyaa 27 jechuudha. Kaanitti immoo gaafa guyyaa 28 itti dhufuu danda'a. Kanaaf dubartiin xuriin ishee guyyaa 26 hanga 32 gidduutti dhufu kan ilaallatudha jechuudha. Malli kun standard days method kan jennu kuni. Kanaaf fakkeenyaaf sinii kaasa dubartiin tokko xuriin ishee guyyaa 29 itti dhufaa jenna. Kanaaf carraan isheen ulfaa'uudhaaf qabdu yeroo isheen itti ulfaa'uu dandeessu yeroo kamidha kan jedhu adda baasuu qabna. Asirratti dubartiin tokko waan isheen beekuu qabdu keessaa tokko yoo jiraate guyyaa xuriin ishee itti dhufe qabachuu qabdi. Fakkeenya isiniif kaasa. Fakkeenyaaf dubartiin tokko muddee gaafa 5 xuriin ishee itti dhufee jenna. Kanaaf tarii gaafa guyyaa 5 boodas guyyaa 4 boodas yookiin guyyaa 6 booda dhiqachuu dandeessi.
Kanaaf dubartoonni xuriin isaanii guyyaa 26-32 itti dhufu tokko kan isheen carraa isheen ulfaa'uu qabdu kan isheen ulfaa'uu dandeessu guyyaa 8 hanga 19 gidduu. Dubartiin tokko xuriin isheetti dhufe yookiin immoo erga xuriin isheetti dhufeeti guyyaa ishee lakkaa'atta. Fakkeenya isiniif kaasaan jira. Fakkeenyaaf muddee shanitti itti dhufee jennu dubartii tokko muddee gaafa shanii xurii arguu jalqabde yookiin immoo peeredii ishee arguu jalqabde jechuudha. Asirraa kaastee tokko itti lakkaatti jechuudha. 6, muddee 7, muddee 8, muddee 9, muddee 10, muddee 11, muddee 12, muddee 13 jedhee deemaa jechuudha. Kana maal gooti dubartiin tokko carraa ulfaa'uu kan isheen qabdu akkaataa mala kanaatiin jechuudha. Guyyaa 8 erga xuriin isheetti dhufe guyyaa 8 hanga guyyaa 19 gidduutti carraa ulfaa'uu qabdi jechuudha. Kanaaf dubartiin kun amma fakkeenyaaf muddee 5 yoo itti dhufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 12 irra ta'a jechuudha. Kanaaf dubartiin kun guyyaa gaafa 12 irraa kaastee yookiin immoo muddee 12 irraa kaasee jechuudha. Maaliif lakkaachaa deemtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jettee lakkaachaa deemtee guyyaa 8 kan ta'u 12 irra oolaa jechuudha. Kanaaf gaafa muddee 12 irraa jalqabee hanga 23 ta'a jechuudha. Carraan isheen ulfaa'uu qabdu guddaadha jechuudha. Isiniif galeera. Kanaaf guyyaa laguun isheetti dhufe tokko itti lakkaachaa deemti. Guyyaa sana fakkeenyaaf har'a yoo itti dhufe har'a takka 2, 3, 4 jechaa deemtee guyyaa 8 fakkeenyaaf hamma dubartiin tokko har'a argitee guyyaa 5 booda yoo irra deeme guyyaa meeqa qabdi jechuudha. Guyyaa 3 qabdi. Guyyaa 3 sana wal qunnamtii saalaa gochuu gootee carraa ulfaa'uun ishee baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf guyyaa 8 hanga 19 gidduu kan jiru kuni guyyaa isheen itti ulfaa'uu dandeessudha jechuudha. Gabaabadhumatti gabaabsee isiniif ibsuudha hammasii. Kanaaf akkuma argaa jirtan dubartiin tokko amma fakkeenyaaf har'a guyyaan meeqadha akka Itoophiyaa keessatti guyyaan har'a tokko miti. Fakkeenyaaf har'a dubartiin kun xuriin ishee har'a itti dhufee jiru yookiin immoo peeredii ishee har'a argite yoo jenne asirraa kaanee lakkoofnaa jechuudha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lakkaachuu dandeessu. Kanaaf asirraa akkuma argitanii fakkeenyaaf dubartiin kun xurii ishee yoo har'a argite as guyyaa kana qabachuu qabdi jechuudha. Kanaaf carraa isheen ulfaa'uu dandeessu guyyaa meeqa hanga meeqaadha? Guyyaa 8 hanga 19 gidduu jechuudha. Kanaaf asirraa hubadhaa guyyaa tokko kana fudhadha akka fakkeenyaatti. Fakkeenyaaf xuriin keessan guyyaa 10 irraa jalqabuu danda'a. Achirraa kaatanii lakkaachuu qabdu. Kanaaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanaaf 9 kanarraa jalqabee hanga gaaf 19 kanaatti jechuudha. Hanga kanaatti. Maal jechuudha? Carraa yeroo kana ulfaa'uu qabdi jechuudha. Kanaaf tarii ulfaan barbaachifne yoo ta'e yeroo kanatti kondomii fayyadamuun gaariidha. Yookiin immoo qunnamtii saalaa gochuu dhiisuun gaariidha kan jedhu dhaamsa koo isiniif dabarsuun barbaada. Kun standardized method kan jennu jechuudha. Inni lammaffaarra jiru calendar written method kan jennu jira. Malli tooftaan kun immoo akkamidha? Dubartiin tokko laguu ishee guyyaa ji'a 6 baatii 6 record gootee yookiin immoo galmeessitee kaa'uu qabdi jechuudha asirratti. Laguu ishee baatii 6 galmeessitee kaa'uu xiqqoo ulfaachuu danda'a. Kun malli kun baay'ee cimaadha. Yaa'u xiqqoo isinitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeen baatii 6 record gootee kaa'achuu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf ji'a amajjiirratti gaafa guyyaa 26 itti dhufe yoo ta'e wata amajjiirratti 28 adoleessarratti 30 achi 24 26 29 yoo ta'e 1 2 3 4 5 6 kan baatii 6 jechuudha kun. Dubartiin tokko tooftaa kana fayyadamuudhaaf guyyaa kanneen baatii 6 kanneen
laguun ishee guyyaa meeqa meeqaan akka itti dhufee beekuu qabdi jechuudha. Maal goonaa guyyaa isa xiqqaa fi guyyaa isa guddaa adda baafachuu qabna. As keessaa akkuma argaa jirtu guyyaa inni xiqqaanii 24 inni guddaan 30 jechuudha. Kana qabanna jechuudha guyyaa kana. Isa booda maal goonaa dubartiin tokko carraa ulfaa'uu kan isheen qabdu isa xiqqaarraa 24 miti kun 24 irrisuu 18 hanga isa guddaarraa 30 irrisuu 11 24 irraa 18 6 30 irraa 11 meeqa jechuudha 19 jechuudha. Kanaaf dubartiin kuni guyyaa 6 hanga 19 gidduu kan jiru guyyaa xuriin isheetti dhufirraa lakkaa'uu jalqabdee guyyaa 6 hanga 19 gidduu kan jirutti maal gochuu dandeessi jechuudha ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya tooftaa jalqabaa sana fayyadamuun gaariidha. Guyyaa xuriin keessa dhufe dubartoonni beekuu qabdu. Guyyaa sanarraa jalqabdanii kan isin lakkaachuu qabdan jechuudha. Bifa kanaan ulfa karoora malee ittisuun danda'ama. Akkasumas immoo carraan dubartiin tokko yeroo isheen itti ulfaa'uu qabdu beekuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha. Gama biraatiin immoo malli kan biraa kan gargaaru tokko xiqqoo ulfaataadha gaa namni maallaa withdrawal method kan jennu jira. Fakkeenyaaf dhiirri tokko qaama saalaa isaa wal qunnamtii saalaa gochaa jiranii akkuma miirri dhangala'oo ispermii dhufutti maal gochuu qaba keessaa baasuu jechuudha. Yeroo sana ulfaataadha yoo namni miira keessa ta'ee achi keessaa baasuu jechuun baay'ee ulfaachuu danda'a. Garuu tooftaa kunis gaariidha. 100% miti wanti kuni percentii 100 miti garuu baay'inaan kana fertility peeredii beekuun baay'ee barbaachisaa kan jedhuu fi kanaaf inni isiniif qabadhee dhiyaadhee gaaffii kan biraa yoo qabaattan hordofaa subscribe godhaa share godhaa. Oromoo wal jajjabeessuu qabna. Gama teekinooloojii kanatti dhufnee hawaasi keenya mana isaa ta'e akka odeeffannoo fayyaa argatu gochuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa.